wal dhageeffadha waliin dhibina waliin dhibina. Artistoonni asuma fuuldura kana dhaabadha. Tarree qabadha asumatti. Waliin dhibina warra artistoota bira jirtan duubatti deebi'a qeerroo. Duubatti deebi'a. Wal miidhuu dandeessa waan ta'eef waliin dhibina maal taatanii? Wala dhaggeeffadhaan tokko sirna gaggeessaa artistii keenya beekamaa Noo Gabanaa seenaa baay'ee dheeraa qaba waan ta'eef warri asitti wal dhibaa jirtan gamachaa teessoo jira namni baay'een dhiyaa ganaas yeroo inni guutti waan ta'eef jidduu kanatti namni miidhamuu danda'a gamachaa iddoo salaataati amma iddoon sun nu dhaggeeffadhaa. Warri margarra dhaabattan hundi keessan gamachaa. Qeerroo socho'a. Warri as keessa teessan iddoo qabadhaa ta'a. Sagantaa bareedaa taasisuudhaaf walaa dhaggeeffannu. Artistoonni akka asirra dhufan barbaaduumi isin gadi bu'a. Iddoo kennaafi maalirra ta'a tole haa dhufani. Isin bu'a dargaggeessi qeerroon bu'a artistoonni haa dhufani. Walii haa galu. Akkasii walii galuu qabna yoo ijoolleen artistoota haa dhufan jettan isin iddoo gadhiisaa fi dhaabadhaa yookaan xiqqii qabadhaa. Walirraa dhoowwa maal nama miidhuu dandeessani bara. Jarana walaa dhaggeeffannu ijoollee dhaggeeffadhaa warri as keessa seentanii artistoota bira dhaabbattanii iddoo qabadhaa atattaman.
dhaabatan ta'a. Warri as keessa dhaabatan ta'a. Teessoo waliin dhaabatan. Ijoolleen artistoota bira dhaabbatan al tokko artistoota garana fudhachuuf jenna waan ta'eef iddoo nu gadhiisa al tokko. Dargaggeessi al tokko xiqqii qabadhaa qabadha wannoo iddoo qabadhaa ukaan gamachaa. Namni kaina artistoonni aseenani teessanii amala kennuun hin danda'ama bara. Namoonni kaina achuma iddoo qabadhaan walaa dhaggeeffannu amma sirni kun akka bareedu barbaannani. Kanaaf naamusa qabannee gaggeessaa artistii keenya seenaan isa yaadatu gaggeessuudhaaf hundi keessan iddoo qabadhaa. Mee margarrattuu ta'a, seediyoom irratti ta'a, gubatti deebi'aati ta'a. Warri fuuldura san dhaabatan ta'a. Markuma irratti ta'a seediyoomi keessa. Ijoolleen qeerroo duubatti deebi'aa maal taatanii maanguddoonni haa ta'u iddoo qabatanii. मैं करना चला amma warri tribunii keessa dhaabattanis gaazexeessitootaan alatti gadi bu'uudhaan ammas keessaa sagantaan ergalamuuf waan ta'eef isteediyoomii keessa taa'achi margaba ifama nu godha al tokko gadi nu ba'a. Naman dabarsiin amma guutee jira tribuuniin. Mee dhageeffadha. Galatooma, galatooma. Lammiin Oromoodhaa galatooma. Horaa bulaa. Gurmuu kanniisaa Rabbi sinaa godhu. Gurmuu teenya gurmuu kanniisaa Rabbi haa godhu. Jabaadhaa geettattaa bakka walii laadhaa. Iddoo teessumaa waliif laadhaa waliif quuqamaa. Gettaa ati akka sagantaan tun bareedaan gaggeeffamtu namuutu
Gettata iddoo qabaddaame. Ta. Sirri lama stadiyoomii keessas taa. Warri fuuldura kana dhaabatan duubatti deebi'ee ati taa. Margarra taa. Nami tokko keessuma jala qeerroon tokko ayidariin jala kaa'ame. Ayidariin jala nami tokko teessoo rakkateetta nama tokko keessuma tokko. Asirraa kaasiin jira asirraa. Hello, wala dhageen yeroo tokko warri balbalarra jirtan keessummaa ol galcha. Jaran afkafaa iddoo waan ta'eef gara istiidiyoomii keessa bal'ifadhaa ta'a. Lafi jira waan ta'eef. bakka janaazaan kaarraan tana kabajaan geggeessa adeemnu bakka taa'u makiinaadhaan achi dhufe kaduubaatiin ammoo bakka itti sagadamu waan kana hubadhaa hanga fageenya geggeessu deemnaa miti mee obsaa tasgabbaa ijoollee nama gurguddaadhaafis bakka hennaa dargaggoon gaggabbaa hawan dhageeffannu obboleeyyan keenya adaraa wanni sagantaan bareedaan kun akka nu jalaa hin badne bakki amma taa'aa jirtan ka fuullee jiru kuni bakka makiinaan goota har'aan tana gaggeessaa jiru qabatee dhufuutti dhaabbatudha. Laala isa duuba immoo bakka itti salaatamu bakka salaataati obboleeyyan keenya waan dhageeffannu waan kana hubadhaa ifuma keessan murteessaame akka isin fakkaatan murteessaa waan guddaaf walitti dhufnee beeka tasgabbaanee haa hubannu bakka wal dhorkachuudhaafi miti warri ijoolleedhaa warri dargaggootis manguddoo dhaabbattu yallaalaadhaa barcuma irreen taa'ina wal kabaja asirraayis warri akka ijoolleedhaa gabbu'aa qaaniidha manguddoon osoo dhaabbattu sagantaa kanan balleessinaa obboleeyyan keenya piliis bakki itti duraa bakki teessan tun bakki hulaa duraa sun bakka janaazaan makiinaadhaan dhufee itti dhaabbatu isa duuba immoo bakka itti salaannu sirna qaba gaggeessan gara duubaa deema warri osoo manguddoon namni guddaan dhaabbatu barcuma qabate qaanfadhaa obboleeyyan keenya warri raasikaa ijoolleen meelaa islaala isin harkaa jirra
galatoomaa tasgabbaa bakka qabannaa dirreedhaas gadhiisaa. Asammoo bakkaanan dhaabbadhu kana duubaa fi cinaa fi gamaa gaman warri jirtan warri ijoolleedhaa warri dargaggoodhaa keessumaan bari hin dhufne maatiin gooticha keenyaa hin dhufne bar nama hedduudhaa isaa wajji dhufuu deemaa bar eessa keenya mee eessa keenya jara keenya hunda keenyan keessummaan gaataani eenyu geggeessina. Meelaala please naannoo kanarraa itti qocha walirraa asiinu. Dargaggoonni fi keessanii yaadaanan ifuma yaada. Amma hoggaan janaasaan dhufu akkanatti hoggaa dhufu nama baay'ee dhufa manguddoon dhufa maatiidhaan dhufa keessummaa fagoodha harargeedha arsiidha biyya hundaa dhufee dhufa Finfinnee dhufee dhufa kanaas kuma qabaadhaa obboleeyyan keenya. Rabbiif jedhaati nu bu'aa dargaggoonni keenya as keessa jirtan asirra keessanii fedhii waan nu bu'aa walqabuudha walqabsiisuu namoonni baay'ee kuma meeqa ta'u ta'anii wajji bilis nu bu'aa Warri kun oduu ta'anii akkamii mul'isan? kabaja aadaa keessatti maanguddoonni wantoonni dhaqaati nu bu'aa ibsuun please ita asis manguddoonni deemu qabatanii dhufaa jiru eessa keenya nama kunneen jaarsolii dhufani maatiin roogoo galaata jaallatan dhufaa jiru iddoo keenya hin qabnu waliin dhiibnu wal dhiibuun isaanii bu'uun waan hin oolleefi wal kabajnee haduun bakka dargaggoonni keenya eegoon keenya goota keenya kabajana geggeessan kanaafuu akkasi geggeeffannu isin hin beektu ijoollee aadaatiin guddatanidha. Asii nu bu'aa jechaa jirra. Nu bu'aa fedhiin keessanii nu bu'aa. Kanaatiin jaarsolii ala keenya isinii asin teessisu gara irraa. jechuudhaaf hunda isaaniis deemaan jenne namni kajoolleedha laalaati maadaa keenyatti safuu keenya gaa wal kabajuun warra guddaa kabajuun arraan tana bakka buunnee maatii gooticha isaa ta'umme keessummaan gaggeessaa kanaaf Finfinneedhaa bakka adda addaatii dhufe isaa ta'umme kanuma yaadaatii aduudhaa jira ni beekna aduu hamtuu jira daqiiqaa muraasa sa'aatii takka bakkanaaf haa wajjin nu haa rakkannu obboleeyyan keenya haa rakkannu tuni jaalala kabajaa hangama keessaniif qabda waan ta'eef waan gaariidha garuu kanaa kabajachuudha galatoomaa fayyaataa dirree bakka makiinaan irra taa'u kanaas achirra warri dhaabbatanis bakka qabadhaa. Ammoo
Ella dhaggeeffachaa jirra dargaggoota keenya kabajaniitu ba'aa jirtan sin kabajnanillee deebisnee iddoo kanarra warri jirtan bu'a. Harka mirgaan warri jirtan kun bu'a. Please bu'a. Of ajajaatii, of kabajaatii, aadaa keessan kabajaan bu'a. Kanaafitti buutu ammallee itti buutu dabalata. Please, wal kabajaa. Amma kana waan goota keenya geggeessina inni wal kadhachaa jirra bane. Namoonni harka mirgaa jirtan dargaggoonni bu'aa sirraa. Nubu'a. Humni nageenyaa. Humni nageenyaa naannoo keenya as jirtan kana waltajjiitti karaa mirgaaf karaa bitaa waltajjiidhaan qooda nuu qabsiisa. Warri karaarra teessan kun asirraa bu'aa namni eessaan gana. Namoonni karaarra teessan kun ba'aa hundi teessan dhufaa jiranii warri salaanninis ga'ee jira warri salaataan qophooftanis qophaa'aatii xiqqoon eegaa osoo janaazaan hin dhufne salaatuunis hin ta'u sheekotiin as jiranii warri dhufaa jirus warri as jirtanis qophaa'aatii xiqqoonuuf afaddaa dargaggoon keenya immoo bakkanuu qabaddaa. warri karaa mirgaa kun diddanii iflaala ifumaa deebi'aa allaala Rabbiif jedhaati jaarsolii dhufan abbootii gadaa abbootii amantaa dhufaa jiran kabajaa fi iddoo nuu gadhiisaa. Maatii nu hoogogonaa iddoo teessis nu qabnu nu gadhiisaa dargaggoonni keenya rabbi fedhaafi. Please. Namoonni karaa keessanii karaa cuftan kun ammas nu gadhiisaa. Karaa nu gadhiisaa. Kottaa bu'aa isiniin jechaa jiru hiriyaan keessan. Hiriyoonni keessan nu bu'aa wal kabajaa isiniin waamaa jiru. Hiriyoonni keessan si waamaa jiru. Bu'aa sirna kana bareechan jechaa jiruuti. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaa fi bu'aa. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaa fi bu'aa. Humni nageenyaa as keessatti naannoo kanatti ramadamtan harka mirgaatiin warra taa'an kana karaa nu qabsiisaa. obboleeyyan keenya warri muslimaa warri salaataaf jarjartan nu oobsaa dhufaa jira walumaan bakka takkatti salaadhaa. Please, warra seestan dargaggoonni tokko hundi keessan nu bu'aa. Unuun dhaggeeffachuu yoo baattan hiriyoonni keessan si waamaa jiru bu'aa.
Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaati bu'aa qeerroon keenya. Goota keenya kabajaan haa geggeeffannu. Ulfaadhaa nu bu'aa. Waaqayyoos naa eebbisuu sirriitti keessaniin nu bu'aa. Humni nageenyaa gara waltajjii kana bitaaf mirgaatti nu godhaa. Qeerroon keenya nu bu'aa ammallee. Lubu'aa ulfaadhaa waaqayyo sinaa kabaju. Namoota kumaan lakkaa'amutu dhufaa jira. Abbootiin gadaa, abbootii amantaa, hooggantoonni naannoo, hooggantoonni federaalaa, maatiin, jaarsoliin biyyaa dhufaa jiru. Isaan dhufanii iddoo ta'an yoo dhabanii nu qaanessa. Itti qaana'uu danda'uu qabna. Please. Dargaggoonni keenya bu'aa inni achi teessee na laaltu kun bu'ii maal qaba yoo buuteen? Dargaggoonni akkanaatu murru osoo akkana jiru akkana nutti hin dhufne. Gootni gaggeessaa jirru dhufaa jira. Agaraa daddafaatii bakka qabadhaa tasgabbaa. Sirni kun sirna gaddaatii beekaa. Waca baay'eellee hin barbaadu obboleeyyan keenya. Warri manguddoodha, warri bakki isin barbaachisu bakka qabattamtu bakka qophooftu irratti taa'a. Qeerroon keenya fi ergaa keenya geessanii ba'aa jirtan baay'ee galatoomaa waaqayyo sinaa kabaju. Warra haftanis please. Dargaggoonni irraa karaa tasii karaa namni galu keessan kun gadhiisaa. Naannoo kana ta'u keessan gadhiisaa irraa. Dhufaa jiru. Reenfi goota keenyaa dhufaa jira. Namoonni kuma hedduudhaan waliin jiru. Ammallee walakka hin deemne dafaatii nu ba'aa. Dargaggoonni keenya ammallee keessatti alaaf iddoo gadhiisaa jechaa jira. Hundi nageenyaa naannoo keenyaa karaa bitaaf karaa mirgaa kana dargaggoota taa'an kana akka isaan nu waanan nu godha. Maaliif dhaga'uu dadhabanii? Nama ajaa'ibsiisu bara. Faamiliin dhufuu jira jedhanii garuu namni tokkollee wal guyyoo dhagaan qabu namni.
Hagam akkam mul'ata. Eenyu? Hawaasni keenya sirna gootaa fi hayyuu fi qaroo keenyaa gaggeessina waan ta'eef ofiif wal keessummeessaa. Hin dhaga'amani? Ni dhaga'ama? Hawaasni keenya sirna gootaa fi qaroo keenyaa kabajaadhaan gaggeessina waan ta'eef ofii wal keessummeessaa. Nama guddaa keessan, hangafa, hayyuu keessan, artistoota keessaniif qeerroo fi qarreen as jirtan iddoo kannaa fi wal kabajaa wal keessummeessaa waddeessisa. Nuti wal ulfeessinu guddanna waan ta'eef jecha akkasiin bareeda. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan isteejirra dhuftanii gosa isaa dubbattanii fudhattu. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan. Xiqqoo tokko caalaa dhiifama xiqqoo tokko caalaa. Namni hundinuu har'a guyyaan kun guyyaa hayyuu qaroo keenya goota keenya artist qabsaa'aa goobanaadhaa ittiin sirna gaggeessaa isaa gaggeessinu waan ta'eef bakka jirtanitti wal kabajaa wal irraa siqaa wal ulfeessaa kabajaadhaan akka gaggeessinuuf dargaggeessi hundinuyyuu tumsa godhaa bakka jirtanitti iddoo olii kannaadhaa. Hangafa keenya, sheekan keenya, abbootii amantaadhaa, artistoota keenya, hoggas bakka dhufanitti dafaatii karaa isteejii kan ol dabarsitanii kaan ammoo hogguu namni guddaan kan dhufu ta'e duraa socho'aa bakka olii kannaa adeemnu ulfinaan sirna ulfinaa kana gaggeessuun dura jiraata waan ta'eef. Dirreenis bal'aadhaa namni gama keessaattis deemuu ni danda'a. Iddoon hundinuyyuu haala mijaa'aadhaatu jira waan ta'eef aduun qorrii qaruuteef artistii goota keenya qabsaa'aa Oromoodhaaf noo goobanaafis kan kanarra caalan dabarsan waan ta'eef hundinuyyuu wal obsinee wal hammannee walteessi isaa deemuu qabna waan ta'eef waliin sin dhiphisinadha. Haalli koronaa amma jirus yaada keessa galchuudhaan namni wal hubachaa akka deemnuuf